بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولنا جماعة أنا شبه سمبو غندا تروغا فري مغالا سمبو كيسا ترغمنا ساوتا كنيا وجنين إيغا ورّي حتى إن كمالتن تابي كيسا ربي فكفلو. الله أكبر الله أكبر. محاضرة مغالا سمبو كيسا تجيفم قداف تانيت guyyaa gaafa 17 Shaabaana guyyaa 6 guddaa iftaanii rabbitti nu haa ga'u. Uummanni muslimaa akka nutti birmattanu ulamaa'iin keenyas biyyoota garaa garaa irra jirtan khaasatan magaalaa Jimmaarra kan jirtan akka nutti dhuftanu akka nurraa nafne isiniin jenna. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. obboleettiin keenya obboleessi keenya biyya alaa biyya keessa hojjettoonni mootummaa barsiisaan DN egaa muhaadaraa cimaa ulamaa jechuun immoo bakka bu'aa ilmiiti. Bakka bu'aa ilmii kana immoo waliin akka qubachiifannu jedha. Isa kanatti deeggarsa guddaa akka nu gootanu قداف تايرة تكنور ما تنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إجا أبولو ومسلمة بيا الدنيا كان رتي أرجمتنو غيان حتى كانت والجنيف محاضرة بلا غافا غيا كنا تربا شعبان جافا قدا إفتاني معنا شبه مقالة سمبو ولما ربي قبسي سوداف asitti wal geenye jirra. Namni sagalee kana dhageessan hundinuu bakka jirtan hundumarraa akka irratti nu hirmaattanu dargaggoon dhiira dubartii otoo hin jedhin rabbi haajaa keessa rabbi haa baasu nutti birmadhaa. Egaa du'aa kana akka dhuftanii waliin qooddannu ulamaa rabbii akka waliin qubsimnu isiniin jedha. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Egaa godina Jimmaa aanaa Shabee Somboo keessatti konferansii bal'aa ulamaa qubsiisuudhaaf kan jennu gandaa Atiroo Gafaree keessatti qophii cimaa waan qabnuuf namoonni biyya alaa jirtan kan biyya keessaa jirtanus irratti hirmaattanii akka nu deeggartan akka qubsiifnu isiniin jechaa hojjettoonni godina Jimmaa biyyoota Oromiyaa keessa jirtan hundinuu akka gahee keessan baattan isiniin jechaa hojjettoonni asitti argamtan immoo amma galata guddaa rabbiin biraa akka argattan akka irratti jajjabaattan isiniin jedha. Muslimni naannoo Somboo Uummanni Somboo dargaggoonni dubartoonni shabaabotni beektoliin hundinuu galanni keessan rabbiin galata keessan isinii haa kaffaluun jedha. Hawwii yeroo dheeraa ture ulamaa qubsiisuudhaaf bu'aan bu'ee hedduu keessa baanee silaa yeroo namman ga'u qaata qubsiifannee amma immoo utuu ji'aan lakkaa'amu waggaan lakkaa'amu dhufee guyyaa qubaan lakkaa'amutu nu galeera. Rabbiin nagaadhaan milkiin gammachuudhaan tokkummaadhaan jaalalaan rabbiin ittiin nu haa ga'uun jedha. Hawwii yeroo dheeraa waggaa lama olii hanga waggaa 3 kan ta'e akka ganda lamaatti qophii ajaa'ibaa ta'utuma waliin haasaamu ji'aan lakkaa'amaa dhufee hamma immoo torbiin lakkaa'amaa dhufee torban irraallee hamma guyyaadhaan lakkaa'amutti galee jira. Warratti ga'e milkaa'u rabbiin waa taasisu. Uummanni keenya bakka adda addaa jirtanus uummanni muslimaa hundinuyyuu muhaadaraa kana irratti karaa dandeessanuun irratti hirmaattanii akka nu gargaartan du'aa illee akka nu waliin gootan ulamaa ajaa'ibaa diinii kana akka facaafnuudhaaf ulamaa ajaa'ibaa ta'a asitti qubsiifataa jirra. Ulamaa kanarraa illee akka milkoofnu du'aa nu godhaatiniin jedha. Qophii yeroo dheeraa waggaa lamaan dura itti qophaa'aa turre. Har'a akka godina Jimmaa aanaa Shabee Somboo ganda Atiroo Gafareef Somboo ganda Somboo Darroo gidduutti qophii cimaatu gaggeeffamaara. Isa ilaalchisee dargaggoonni shamarran biyya alaa biyya keessaa jirtan deeggarsa guddaa akka nu bira dhaabbattanuuf guddaa iftaaniiti. Akkuma beekamu bu'aa bahii baay'ee isaa deemnee aggeenya waan ta'eef warri uummanni aanaa Shabee keessa jirtan nu bira dhaabbattanii akka waan kana galmaan geenyu akka diinii kana lafa qubachiifnu osoo jennu warroon asitti argaman warreen amma naannoo bakka kanatti argamnu warreen bakka bu'aa biyyaa ija jedhamanii akka aman kun akka hojii kana galmaan nu gahanu jecha uummanni godina Jimmaa keessa jiru keessatti ulamaa kana qubsiisuu irratti gahee guddaa bahataa jirtu. Rabbii ishirraa haa jaallatu. Ammas akka bakkaan geenyu namni kamuu namni sagalee kana dhagaye akka nurraa nafne guddaan iftaanii
hojii keessan hundumayyuu obboleeyyanaa karaa dhiiftanii kaasatan uummanni magaalaa Somboo keessa jirtanu shamarreen dargaggoon akka nurraa nafnee jira. Inni lammaffaa ulamaa'in keenya bakka jirtanutti du'aatni keenya akka nurraa nafne ulamaa keenya magaalaa Saqqaarraa fudhannee gara Sombootti simannaa waan ta'eef kaasatan guyyaa simannaa kana akka nurraa nafne akka nu itti birmattanu ka makiinaa qabdanu makiinaa keessaniin ulamaa keenya akka simannu isiniin jenna. Guyyaa guddaadhaan nama wal gahee guyyaa gammachuu sanaan wal argu Rabbiin waa taasisu. Akka magaalaa Sombootti dargaggoodhaan ijaarama cimaadhaan ijaaramne tishartii gurguruus haa ta'u kupoonii waan adda addaa gurguruudhaan haa ta'u ijaaramne akka bareedaa irra oollee garuu gaafa guyyaa 17 eddee jirtanu magaalaa Somboo aanaa Shabee Somboo irraa akka irratti nu argamtanu kabajaan isin gaafanna. Warri biyya alaa jirtanus warri biyya keessa jirtanus sagantaa guddaa magaalaa Sombootti muhadaraa magaalaa Sombootti Shaabaan Ajaa gaafa amajjii 17 waan gaggeeffamuuf musliimoonni addunyaa kana jirtan kan as dhufuun isiniif eeyyamamaa ta'e isinii mijate akka itti nu hirmaattan akka nu bira dhaabbattan waan qabdanuun yaadaanis qabeenyaanis humnaanis nu bira dhaabbattanii akka nu deeggartan dhaamsa dabarfachuu barbaanna. Warri dhufuu hin dandeenye immoo karaa akkaawuntii Awaashiif hijiraa banannee jirra. Karaa sanaanis qilleensarraan nu deeggaruu dandeessu isiniin jedha. قناة البركة تقدم. ما هي البركة؟ البركة هي جند خفي من جنود الله يرسلها لمن يشاء من عباده، فإذا حلت في المال أكثرت وفي الولد أصلحت وفي الجسم قوت وفي الوقت عمرت.